Hai ijoollee Oromoo akkam jirtu? Nageenyi Waaqayyoo bakkuma jirtanitti isiniif haa baay'atu. Warri sabboontuu YouTube subscribe naaf godhan baay'ee galatoomaa. Warri naaf hin godhin immoo naaf godhaa. Na jajjabeessaa, wal jajjabeessinaa Oromoo koo isiniin jedha. Viidiyoo adda addaa waan nama barsiisu waan adda addaa isinii gadi dhiisaa. Amma beekumsa kiyyaa na jajjabeessaa dara. Isa duraa YouTube koo keessa galtanii dhaggeeffachuu hin dandeessu, garuu ani itti fufee jiru isinii dubbisa. Obsiyaa garaa isatu furmaata yoom kana seenee of jijjiirra jenneeti kan kana goone as geenyan yoom akka garaa keenyaa nuuf taate yaada fi yaaddoon qabamneet nama qalbii cabduu taane. Du'aaf gadadoodhanis biyya hambaatiif irbaata taane. Keessa kee hin hirtuu fi ni beektaa akka nama kee hin taane. Dadhabde jettee kan ala namaatiif hin naane. Obsatu furmaata. Waaqni jira abdii isaatiin gaaf tokko inuma nama kaayyoo taata. Kan har'a dhiistet kan boruutiif rarraata. Waaqayyotti kenni dhiisii inni halkanii fi guyyaa waa'ee keetiif kakkaata. Himamee hin dhumu kan biyya ormaa hunda dubbachuutti himimmaantu na dursa. Kan biyya isaatii dhufee dhabame harka dhibbaan caale. Uumaa koo nun gatinii ani waan wallaale. Warri jaalatan laayikii, sheerii, koomentii naaf godhaa. Warri subscribe naaf godhan hedduu galatoomaa. Warri naaf hin godhin immoo naaf godhaa, na jajjabeessaa. Har'a ijoollee Oromoo nageenyi Waaqayyoo bakkuma jirtanitti isiniif haa baay'atu.